daagaan kun qotamuun hin jalqabamiini baay'ee lafti keenya dhiqamee nu jala qulqullaa'ee lafa sanallee suphaan isaa iddootti nu miidhetu jira. Idda daagaan kun immoo hojjetamuu calqabee baay'ee gabbina qaba. Daagaa sana gubbaarra margallee dhaabnee amma asii bichaa yoo ta'u taane akka ganda kanaatti iddoo biraarras hojjechaa jirra. Dhaabbata Kalmi kan jedhamu waan wal qabatuun hojjechiisaa jiru. Nuti bu'aa baay'ee irraa argine eegumsa biyyoo bishaanii keenya taasifannee lafa gabbataa irraa fayyadamaa jirra. Akka otoo eegumsi biyyoo bishaanii kun hin godhamiin dursa lafti dhiqamee akka jirutti qulqullaa'ee biyyoon lagatti haramee dhumee hektaara tokkorraa yoo attam ta'e naannoo 145 kan hin guunne irraa argachaa turre. Amma immoo galata waaqaa ta'u ol nuu ka'ee fooyyee baay'ee arganne callaanis callaasa durii miti. Eegumsi biyyoo bishaanis immoo seeraan hidhamee hojjetamaa jira waan ta'ateef amma 15 hanga 20 argachaa jirra. Baay'ee fooyyeerra jirra. Lolaan midhaan balleessa, midhaan fuudhee dabarsa, bishaan fuudhee dabarsa. Kun idda daangaa kana qotannee daangaan kun nu hojjetame baay'eetti lolaan lafa keenya midhaan keenya balleessine haala gaariidhaan oomisha keenya galfanna. Wantumti nutti badeen jira. Idda daangaa kana qotannee daangaan kun nu hojjetame baay'eetti lolaan lafa keenya midhaan keenya balleessine haala gaariidhaan oomisha keenya galfanna. Dhiqama biyyee bishaanii eeguufaan ol qabatee darbees immoo faayidaansaa productivity oomisha keenya irratti sirriitti dabaluu keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaas hawaasni hirmaannaa kana guddaa gochuudhaan hojii kana aadeeffateera jechuun hin danda'ama jechuudha. Barreen gaddaadhuma yoo fudhanne baruma 2017 kana keessatti kiiloomeetira naannoo 2200 ol hojjennee jechuudha. Baranas gandoota baadiyyaa naannoo keessa jiran hunda keessatti yoo xiqqaate karoora isaa naannoo kiiloomeetira 2700 ol guddisuudhaan hojiin kun akka hojjetamu ta'eera jechuudha. Egaa hojiin kun qabiyyee ashaaraa magariisaa keessa isa guddaadha jechuudha. Tokkoon oomisha qonnaa irratti gahee olaanaa dabaluun alatti madaala qabeenya uumamaa, madaala qilleensaa eeguu keessatti sadarkaa olaanaa ta'e jechuudha. Akka godina keenya hambarreen darbanii caala xiyyeeffannoo guddaatti kennee hojjechaa kan jiru ta'uu isaa beekamaadha. Hojii kana keessatti hojiiwwan gosa garaagaraatu jira. Daagaan biyyoo jira, daagaan dhagaa jira. Kanaaf istiraakcharoota bishaan qusatan yoo laallu istiraakcharoonni bishaan qusatan haga guyyaa kanaatti yookaan immoo haga amma jiru kanatti hojii kana eegalanii kan jiran sululoota jiran keessatti eegalanii kan jiran ta'uu isaati. Lakkoofsaanis immoo yoo laalle lakkoofsaan istiraakcharoonni bishaan qusatan kun 600 ol ka ta'an sululoota qabnu kana keessatti ni hojjetamu. Inni bara kana karoora kana qabannee jirra. Kanaan alattis immoo istiraakcharoonni bishaan yaasan kan akka daandii lolaa, boraatii lolaa isaan kun immoo meetir kuubii 200 ol sululoota adda baasne kana keessatti ni hojjetamu kan jedhu karoora qabannee jirra. Hawaasa gosa garaagaraa dargaggoo, dhiira, maanguddoo maal kana dabalatee 700tti kan tilmaamamu hojii misooma sululaa kana keessatti hirmaannaa ni taasisu kan jedhamu kana akka karooraatti qabannee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf guyyaa kana aanaa Amboo keessatti bifa addaatiin hojiin saaqinsa misooma sululaa kun eegalee jiru. Aanota hafan kana keessattis kana caalatti xiyyeeffannoon guddaatti kenname hojiin kun bifa addaatiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akka godina keenyaatti gandoota qabnu hunda karaa jechuun danda'amu. Keessaayyuu gandoota baadiyyaa 547 keessatti karaa wal fakkaatuun duulli misooma sululaa kun calqabeetu kan inni jiru. As keessattis hirmaannaa hawaasaatiin jechuudha. Hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetamu yoo xiqqaate guyyoottan 60 ittaananiif hojiin kun karaa itti fufiinsa qabuun kan inni hojjetamu. Lafa irratti hojjennes ka'umsaaf waan karoorfamne qabna. Sana olitti hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Sana olitti hojjechuu hin dandeenya garuu yoo xiqqaate lafa hektaara 200,273 fi 500 sanaa ol ta'u bara kana hin misoomsina kallattii kanaan jennetti kan nuti qabannee jirru. Hawaasaanis yoo ilaallu gara hawaasa 600 fi 83 sanaa ol ta'u keessatti hirmaataa karaa jedhuun jechuudha kan qabanneetiin jirru.